Harka fuunee akkam jirtan hordoftoota keenya kabajamoo sagantaa keenya har'aa keessatti goofata yookaan baacoo gaggabaaboo qaqqabannee isiniif dhiyaannee jirra. Turtiin keessan na waliin haa ta'u kan isin jiru qopheessee dhiyeessaa Najiib Zannuuni. Jaarsaa fi jaartiidha. Gaafa kan beeytanii jaarsaa fi jaartiitu jaarsii dalagaa oolee manatti galeeti hiraata wajjin nyaatanii erga ciisan booda tapha siree san hogguma takka taphateeti irraa garagalee rafee beeytee jaartirraa. Kana gaa jaartiinis ammaan tana hara daa'ima isii garagalaati dabalattaa jetteen hoggu kana hojii irran oolee naqalattaa jeen inninis. Isiinis as deebitee sangaa wadaajaaf goote ol kaayyattaa jennaan. Inninis deema daamuu goote naan kadhattaa jeen. Kana gaa ammaan tana isiinis dallantee takka nama aaruu taate nama biraafin kannaa wayna kumattaa jetteen. Kana inninis lafaa utaaleeti lubbuu namaatu bahaa ni taphattaa jeen jaa. Namtichaatu gaafa kan qalbiin kutte qalbii hiraati masjiida salaataaf dhaqee maraataa maddiitti salaata hidhate. Kana maraataa maddiitti salaata hidhate dhaabbinumaan attahiyyaatu qara'e. Kana maraataan isa cinaa jirus garagalee fuula keessa namticha laalee aboo ati waan namni taa'ee qara'u dhaabbattee qaraate waanuma teessee qaraatuun si laalaa jeen jaa. Gurbaatu gaafa kaan abbaa manatti dhufee hulaa dadhabee kana abbaan manaa fooqii gubbaa waan jiruuf achirraa gad owwaatee aboo eenyu jeen. Gurbaanis aboo ana fardiifins barbaadamee gabbuu jeen. Amma waggaa inni fooqirraa ka'ee gabbuu yaa karabbii sadaqaa naa buusi jeen. Kana abbaan manaatis hayaa kottu siifin buusaa jee fooqii gubbaa ol baasee siree isarratti ol deebi'ee erga ciise booda rabbi siifaa kannuu jeen. Kana gurbaanis duuba achuma gaditti naaf hin himtuu fooqirra ol na baastaa jennaan ati jalqaba gizee nan gabbuu sadaqa jettee naaf hin himtuu jeen jaa. Mucaatu gaafa kaan haadha isaatti dhaqee harmee mana barnootaatti tokkoffaan bahee bar jeen. Kana harmeen isaati saartee yaa mucaadha maha ilmi abaluu 80ffaa baha ati maaluma takka biraa naa goota yaa bada gowwaa jettee mucaa isii arrabsite. Namticha tokkootu jira inni barateen beeku kana guyyaa tokko lafaa ka'ee xalayaa wayii takka fuudheetuma useetuma calje'eetuma lallaaqee barreessisutti osoo jiru ilmi isaa itti dhufee abbaa maal godhu jirta jeen. Kana abbaanis adeera keetiifin xalayaa barreessaa jira jeen. Kana mucaan isaa abbaa ati barreessuu hin beektuu bar jeen. Jennaanis duuba adeera keetitu dubbisuu beekaa jeen. Tokkootu halkan dalagarraa osoo deemaa jiru hattoonni afuritti dhufanii qabanii hogga isa qaban harkaa bo'uudhaaf haga dandeeta akka tattaafateetuma boodarra itti jabaannaan harka kannee fi achiin booda tumanii quufanii hoggaa kiisha isaa sakattaan qarshii 200 qofa kiisha isaa keessatti argan. Kana hattoonninis namtichaan boodhama reefu tanumaaf akkatti tumamte jennaan namtichinis lakkii qarshii 50 kaalsii keessatti dhoyfadhe na jalaa fuutan seheeti je'een.